Media Network. Subscribe, share, like, Nugoda, Galatoma. Marattee maqaa ummata Jimmaa balleessuudhaaf ati walaamoon eddeen dhufteen beekamne hayyoota keenya waa'ee oromummaa isaaniitiif gabbahanii quuqaman irraa nuuf bu'i. Yeroo baay'ee isinitti himne abiyyi kan kee fudhuuti Minilikii wajjin Gondaritti gali. Lafti Jimmaa kan Oromooti ati naafxenyaan amaamaa marattee waslaattaan jechuudha. Gabbaatee gaafa namni biltsiginnaa morme Yaayaa Bashiir akkanaa Guraage inshaAllah ati har'a afaan Oromoo dubbattaa ippi jala hudduu arraabdu dhibbi kan kee walirra kaa'amee kiiloo tokko yookiin nuusii Yaayaa Bashiir har'a Oromoof hojjetu gahuus hin dandeessu hin geessus jala murreessi himna nuti qeerroon Jimmaa Guraageedhaaf Yamaniis hin jettanii maqaatti baaftan hayyoota keenya jabeeffannee wajjin deemna isin gadi bu'oota hin baddu Oromiyaa keessaayis Jimmaan keessatti cundurri lafa qabattee har'a goodarreedhaan garaa of guuttee sheeka of fakkeessitee gabbaatee waa'ee Oromummaadhaan nuti akkana namni biltsiginnaa qeequ karaarraa maqee jira maqaa firaa nyaate dhuufu waa'ee siyaasaan beektu cal jedhii goodarree kan kee nyaadhu alaabaa abaabaa marattee birrii 1,000 bitamtee gadi baatee qeerroo irratti nurratti naqqisin nuti gabrummaa jala jirra aboo ummata hoolaa waa tokkoon beekne amaamaan itti marame gabbahi abiyyiin faarsi abiyyiin inni kana waggaa meeqa bulchaa nuti gabrummaa jala hin jirru eenyu isin bakka buufate dawroon eessaa dhufte waa'ee Jimmaan bakka buute Jimma biyya abbaa Jifaari isini warri qubattummaan gahoo hidhuudhaaf warri quraana qara'uudhaaf dhufe achitti lafti sii kennamnaan haftan warra har'a gabbaatanii warra waa'ee oromummaatiif dubbatu waa'een oromummaa isaa aboo Yaayaa Bashiir isin har'a Guraageedha jettanu sababa naafxenyaa jala Daani'el Kibreetii hudduu jala fiiguu didee akka keessan har'a isin oromummaa fudhattanii Gondaritti abiyyii wajjin of fiffiskitu aboo otuu Guraagee ta'e Birhaanuu Naggaatii wajjin beekumsa isaa kanatti fayyadamee Yaayaa Bashiir nama har'a darajaa guddaa ga'u bar sababa oromummaa isaatiif abiyooti diina Oromooti har'as diina Oromooti Minilikii wajjiniin boolla seentu sinis Jimmaan bakka buutanu taa gadan irraa hoola gabbee dhufee waan nutti himaa aboo warri gaafa waggaa kanaa hoolaa uduriyyaa fudhattanii mana maatii Yaayaa gootni goota dhalti jettan sababanni paartii biltsiginnaa isiniif deeggaree miti har'a kan isin oromummaa irraaf murqitanii quraana qara'uudhaaf Bashiir akkana jettanii waan hin jirre wallaala gadi bu'oota aboo abiyyi jechuun nama abbaa isaa diqqoo abbaa biddeenaasaa Ahmadiin marzii nyaachise ajjeese miti obbiratti waame diqqoo iccitiinsaa gabbaadha har'asi waa'ee Yaayaa Bashiir oromummaa isaa qofa lallabeef kokkees hin qabee jennaan nama tokko irratti xiyyeeffattanii wacuun keessanuu dhuufuu ta'uu keessan argisiisa warri biltsiginnaa isin biltsiginnoonni keessattuu duraan lafa Jimmaa keessatti dhuftee wal horte huummoon guddaan sii kabajan beektu waan sobaa gabbaate miidiyaa irratti akkana kana ilmi keenya akkana abiyyiin fudhuutii hudduu harree seen isiin jenne bar garuu maqaa Jimmaatiin hin daldalin Jimma lafa Oromooti lafa dawroon akka keetiitiif naafxenyaan afaan Oromoo dubbattu dhuftee waa'ee hayyoota Oromoo xiqqeessuudhaaf Jimmarraa kabaja fuuchuudhaaf fuulii tokkoon birrii 1,800 bitamtee xirxirritti jettu miti hin qaanfattanuus hin gaafa waggaa kanaa Yaayaa Bashiir haati goota deesi jettanii hoolaa bitattanii dhayxanii achitti intini jettanii baatan paartii keessan deeggaruu yoo dide namni oromummaati irraa mulqamee sabni biraa kennamaafi isinirra Guraagee har'a Oromoodhaaf sagalee ta'aru yeroo Oromoon gabrummaa jalatti kufee naafxenyaan nurratti dorrobdu kan sagalee nuuf ta'u Guraagee Yaayaa Bashiir nu wayya isin dawroo idu keessatti afaan Oromoo baratee nu nyaatu huummata sinin jenna sharmuxooj sabbaa keetitti gayyaatee dhufte ati harmee Yaayaa Bashiir kan intiniin jenne dirqamaan kaadirootatti ergitee yaadarraa fuudhaatti tagaa akkana isaanii sara kana dubbadhu jettee ati waan dhiibbaa ni miidiyaa irratti qabu isaanii isatti beeku miskiina akka isaan dirqamaan dubbataaran immoo dhibbatti irraa beekama namni gabbayee waa'ee iccitii ilmoo fi akkana jedhee waa meeqa haasofsiisaattan isin maaltu beeka saayyummoo yookiin sagalee harmee isaa waa biraa waraabdanii irraa kuttaniitiyyuu nama wal farankaadhaan bitame sagalee jala galchuu dandeessu isin waan hin jirre har'a waggaa tokko keessa kara Guraagummaatti jijjiirame Yaayaa Bashiir waggaadha goota Oromoodha haati goota deessi jettanii hoolaa bittanii achitti wal geessanii akka intiniitti zayyaraa turtan waggaa tokko keessa sababa abiyoot kaasa'uun abbaa biddeena isaa marziidhaan nyaachise ajjeese bar diqqoo iccitiin kun gadi baha deen mirmaraa yoo dhufe abbaan koo dhugaadha kaasa'uun moo innichi aggaaroo keessatti xabaqaan sun engada iccitiin dhugaa gabbayeedha kana abiyoot kaasa'uun isarraa dubbadhaa isa kan uummanni Oromoo baruu barbaadu malee Yaayaan uummata Oromoo irratti wanti inni dhiibbaa fide hin jiru Oromoodhaa yoo dubbachuu ta'e Oromoodhaa yoo sagalee ta'uu ta'e malee kan amma rakkoon nuti ta'e naaf xinyummaan isaa adda nuu baasaa isiniin jedhaarru gurbaa kaasa'uun sana abiyootiin
gurbaa xabaqaa keessatti aggaaroo xabaqaa hojjetu harmee intinii wajjiniin harmee abiyootii wajjiniin wal qunnamtii godhanii xabaqaadha ni beeytani isarraa qoradhaatii abbaan abiyooti eenyu jedha addanuu baasaa malee Yaayaa Bashiir dhibbaan dhibbatti oromummaa dhibba dhiqamtanii akka keessan dheengada bara 2019 yaatanii oromummaa hin jalqabne yaayaan qaamaanis achitti argamee gaazexeessummaadhaanis loluudhaanis rasaasa baadhatee nama bosona ture malee yaayaan fuulii birrii torbaatiin akka kan keetii har'a oromummaa ofii baree gabbahee abiyoot goota keenya Afrikaa jaallatte maaloodha bayi dhamaatu dheengaddas gaafa intini yaaliini ajjechaa Jawaar irratti raawwatamus walitti guuramteeyyuu amaama maratte ilmi keenya addunyaatu imimmaan lafarra gangalattee nuti Itoophiyaanota jettee boose jettee nu qaanessit har'as gabbaatee waan sirraan eegamne maqaa Jimmaa balleessuuf wuxxifatti boo eenyuun isin bakka buufate Jimmaan eessaa dhuftan isin walaamoodhaan Oromoon Jimmaa mana hidhaa guutee mana barumsaa keessatti hidhamaa jira qeerroo Jimmaatti hidhamaa jira isin abida akka isin warra namichicha dheengadda waggaa 48 lafa kana waggaa 40 lafa kana irra jiraadhe waggaan 40 jiraadhe kana keessaa waggaa 48 Jimmaan hin jiraadhe Jimma baddeetti warra jedhe sana isin of bara naafxenyoota dhugaa isin himna warra ergan dhaladhe waggaa 40 lafa kana irra jiraadhe waggaa 48 Jimmaan keessa jiraadhe yaa jamaa Jimma baddeetti abiyoot kaasa'uniyyee soddaako warra jedhe isin dhibbaan dhibba Yaayaa Bashiir du'aan isaa isin caala isin himna goota ija barbada Abdoo Qaadii Abbaa Jabal Yaayaa Bashiir kan ija nutti horani akka nuti mataa ol qabannu hayyoota jajjabaa qabna jennu Xaahir obbo Umar Xaahir aboo isin umuriinuu dheeradhaa warra dhibbaan of bare isin hummota akkana dawroo intini ciidaarra as guuramtee har'a inna allaha ma'ana assalamu alaykum wa rahmatullah birrii kuma tokkoon bitamtee maqaa naman balleessi yaa dhuufu kan nuti nuu qoradhaa isiniin jedhaarru abbaan abiyooti innichi xabaqaan aggaaroo keessaa sun eenyunni kan jedhurra qoradhaati as nuu baasaa isa barbaanna nu malee kan yaayaan nun rakkifne yaayaan Oromoo qulqulluudha sababanni har'a Oromoodhaaf halkanii guyyaa hirriba isin dhowwe isin naafxenyoota garaan bitamtanu kaadiroota biltsiginnaa hirriba dhowwe qofittiidhaaf diraamaa kanaan gad dhuftan kufaadha diraamaan keessan zeero abbaa Yaayaa Bashiir guraageedha quraana qaraasisuudhaaf dhufe maaloodha beepe yaa yenee diqilish yenee fuulii birrii torba warra fuulii birrii torba irraa nafnetu gabbee waa'ee nama haasaa akkanatti abdusee jalaan baatan yoo abbaa barbaade dhayxee kuulloo intini maqaa meeqarra keessa oromummaadhaaf hojjeta taanaan isa nuu wayya isin naafxenyaa hudduu Daani'el Kibreet arraabu caalaa isin Daani'el Kibreet hudduu arraabdanii naafxenyaatti galtanii minilikiin zazayyaraa mana keessatti ijaartanii abiyootii wajjin dhayxanii zayyaraa jirtanurra kan oromummaa isaatiif goraagee ta'e Yaayaa Bashiir nuu wayya dhugaas himna yaa ibnal jahal yaa ibnal wallaal hoonatuma akka jara asirraa feesbuukii kanarraa ruuza quuftee iyyitutu biyya keessaayis eessaa nutti yaate boo ummata riyaala birrii dhibbatti ergitee yoo na dhaqaati kanaanti ni jedhaati alba'aa jennaanuma gayyaati bar hoolonni nuti sin jala dhaabbanna Oromoon qulqulluun ilmaan abbaa Jifaar eessa abbaa keessanitti dhuftasan eenyu bakka si buufatee gabbayti waa'ee Jimma safuu qaba abbiyyiin arrabsuunsaa qaanyiidha Oromooyyuu dhiisaati Jimmaan bakka bu'uu dhiisaati Oromooyyuu bakka hin bu'u situu iyyuu nama oromummaa kenna situu jimmummaa namarraa mulqa hummo eessa abbaa keetitti dhufte waa'ee Jimmaan namarraa mulquu waa'ee oromummaa namarraa mulquu haasoftaatu yaa dawroo nuu qoradhaa maqaan samaanni namichichi xabaqaan aggaaroo keessatti iccitii jabaa kana nama dhibbaan dhibbatti tamane nutti hime abiyoot akka inni kana abbaa maqaan isaanii abbaa fiixaan taane dhibbaan dhibbatti isinuu ni beektu maali beektu iccitii kana dhaggeeffadhaan isiniif ani maqaa Yaayaa akka inni biltsiginnaa irriba dhabsinaan haddii kana maraattee diraamaa kana hojjette inni beekamaadha waan ta'eef kan abiyoot immoo waan qabatamaan isinitti hima akka inni kan kaasa entini maqaan samaanni masrashaa moo aggaaroo keessatti xabaqaadha namichichi naafxenyaa dhibbaan dhibbatti beekamaadha harmeen Tizzitaa Waldeedha Tizzitaa ni beektu harmeen isaa Gondarirraa siin dhuftee abbaa fiixaatti heerumtee turte abbaa fiixaatti heerumtee wajjin jiraataa turte otuu wajjiniin jiraatanuu qabeenya illee waan adda addaa kennanii fi lafa kennanii fi tuma wajjiniin bunas kennanii fi abbaan fiixaa wajjin jiraataa turan otuu abiyyiin kana hin ulfaayin abbaa fiixaatiin wal lolani harmeen isaa jechuudha harmeen abiyoot Tizzitaatiin waggaa torbatti mootummaa taataati nugusa torbaffaa dheetteen sun
otoo akkasitti ijoollee warra kaanitti jettee ammallee abiyyiin kana hin ulfaayin abbaa fiixaatii wal lolanii hiikaarra ga'e dubbiin waliikuudhaaf gahanii achumaan abbaan fiixaatis hiikuudhaaf ala jedhan bakka baatee magaalaa Aggaaroo keessatti kissii jammarte abbaa fiixaatii wal dhiisuudhaaf gaafa kissii jammarte jettu namichichi kun isiidhaaf xabaqaa bitamee abbaa fiixaa kasasu jechuudha wajjiniin xabaqaa beektumti namni xabaqaa bitata gaafa waa kasasu otuu akka jedhanu isiinis silaa goondarii dhufti afaan amaariffaan beekti namichicha xabaqaa kanaa wajjiniin jinjanaa keessa galan akkasitti jinjanaa keessa galanii gaafa jinjanaa keessa galamee akkana jedhamu murteen maalirra gahee dhaqamee abbaa fiixaatiin kalaas jaartii keessa na hiikaa jettee jirti qabeenya isiidhaa qixxeetti qoodaa fi qabeenya isii hamma isiin qixxeetti qoodaa fi qixxeetti qooduu fi qabdu jennaan tizitaadha abbaan fiixaa immoo qabeenya kana qooduurra deeffachuu naa wayya jedhanii jaarsummaa itti ergatanu namitti ittiin kun immoo tizitaan namichichi xabaqaa wajjiniin ulfa ji'a 3 garaatti qabattee jirti maal godharree sila wal lolanii walii kuuf ture qabeenya qoodachuurra gaafa ga'u jaarsummaadhaan dhiisanii araarfatanii wajjin jiraatan abiyoot yedduu kanatti ulfaa'e jechuudha hamma namichichi xabaqaa Aggaaroo keessa jiraatu sana kaasa'u immoo camada maqaan isaa waan akkasii wayi sanarratti ulfa ji'a 3 fudhattee abbaa fiixaatti deebite jechuudha qabeenya qoodachuurra gahee namichichi xabaqaan kun itti fe'e jechuudha abiyootiin amma abbaan kee eenyuun jettanii isa dhugumaatu deen mirmaraa godhame abiyyi kan namichicha xabaqaa kanaati jechuudha xabaqaa ammayyuu lubbuun jira warri beektan qoradhaa ragaa eengaddas raayyaa abbaa duraatis qoratee waan dhugaa gadi isinii baase kan abiyoot qofittii barbaadaa turre dhugaan jirtu kanum tizitaan kan isiin abiyyiin ulfoofte saba yedduu abbaa fiixaatii wal loltee wal kasaftu sana keessa abiyyiin garaatti hafe jechuudha ulfa ji'a 3 qabattee abbaa fiixaatti deebite jechuudha achumaan booda maqaan isaa abiyootitti moggaafame achumaan erga quraana jalqabee harmeen isaa tizitaan kun abiyootitti moggaafte maqaa isaa abiyooti jechuun gaafa hiikamu minilik duraan jecha abiyooti jedhu kana baay'ee jaallate achumaan tizitaan abiyooti jettee moggaafteef abbaan fiixaa erga quraanatti galchanii abiyyiin kan abiyyiin quraanatti galchuu jedhanii maqaa isaa abiyootirraa karaa abiyyitti jijjiiran jechuudha abiyyitti jijjiiran tizitaan kan isinitti moggaafte sababa namichichi masrashaa moo mangashaa jedhanu xabaqaan kun naafxinyaa ta'eef walii galteedhaan maqaa ilma keenyaa kana abiyootitti moggaafachuu qabna jedhanii abiyootitti mogga'e nuti maqaa lafaa kaanee abiyoota shaagireen jenne waan dhugumaa isinitti maa jira kayyaayaa dhiisaa waan hin jirre sababa inni biltsiginnaa irra badhowwe garuu kan abiyyi isa dhugaadhaan naafxinyaa ta'e isa dhugaadhaan ilma abbaa ofii morme maaf dhoskitanii kayyaayaa isin quuqe kana nuuf gadi baasaa jenne malee nuti mee amma diin marmaraa of godhaa abiyyi abbaan isaa eenyuun akka ta'e diqoo abbaa fiixaatiin godhamaadhaaf achitti 4 kiilootti waamee summiidhaan bal godhee karaarraa dabse awwaalcha isaanii irratti akka namni hin argamne laa dalagaa keessan dalagadhaa annaqeen awwaalchisa ichi kabaja abbaa ofii otoo abbaa ta'e bar abiyyi yoo akkam ta'e qanii tokko mee abiyyoot abbaa fiixaa masra eddee deemetti harmeen koo goota harmeen koo waggaa 7tti nu gosa taatanaan jette tizitaan koo harmeen koo kana qanii tokko abbaan kan koo akkana jedhee beeka gurbaan abiyoot maaltuyyuu isin maraacha yaa warra IPPdha way yaa warra biltsiginnaa gadi buutan ka xiqqaattan ka rabbi sina xiqqeessu harrallee warra dawroo afaan oromoo baratinu keessatti eessarraa kafaarraa eessarraa guuramee dhufee fuuliin garaa guute muxaaxishiidhaan warra qaaruun shilingi gadi yaaftanii oromummaa namarraa mulqitu warra abbaan dhugaa jirtu sinima mee qoradhaati na sobsiisaa waahii abiyyi kan harmeen abiyyi abbaa fiixaatii wal hiikuudhaaf nama ollaa jira nama gahoo jira yedduun jirrerraa qoradheerra gayan gahoo jira bunallee wajjiniin dhugu waan kana dhibbaan dhibbatti nama beeku abiyyi yeroo harmee isaa sun isantini jettu abbaa fiixaatii wal loltee hiikamuudhaaf dhumarra geessa achumaan xabaqaa barbaaddannaadhaaf magaalaa Aggaarootti achi baatee kissii jammarte irraan hiikama abbaan fiixaa naan taane an sababan intini ta'eedhaaf dhiibbaan narratti gahaara jettee namichicha kanaan walii galtee kissii jammaran kissiin kun qabeenya qooduurra ga'e abbaan fiixaa qabeenya kana qooduurra isii dhuman deeffadha jedhanii jaarsummaa itti erganii deeffatanii jechuudha isiin gaafa abbaa fiixaatiif deebitu namichicha xabaqaa kanaa wajjiniin caqqa caqqa tadargaa tadargaa xibbaa xibbee tacaawtaa tamallasech ማለት ነው ከነቲን ጠላቲ እረጋሃ xibbaa xibbee tacaawtaa har'a abbaan fiixaa jedha xibbeen isa kanayyuu isin IPP warra naafxeenyaa waan ittiin gabbaatanii ani abbaan koo oromoo qulqulluu
haati koo Oromoo qulqulluu jedha dheengadda obbeen irra dhufe gowwaan mootii gowwaa gaafa noobeelii badhaafamu harmeensaa Amaara Ortodoksiidhaa jedhamee gaafa dubbatamu abbaansaa giddumaan himate gaabbaa fiixaa Oromoo Muslima ittiin siyaasa bareeffachuufi harmeensaa naafteenyaatti zitaa waldee ta'uun beeka dheengadda obbeen irra dhufe harmeen kootis Oromoo qulqulluu abbaan kootis Oromoo qulqulluu yoo gurra muran Oromiif Amaariffan dhagaaduu jedhe tizitaan Oromiffa beekti tizitaan erga aggaaroo dhuftee buna funaanuu jalqabdee warra buna aggoo haadhan wajjiniin walitti dhidhiyaatti afaan Oromoo caccabsaa bartee abbaan fiixaa itti rakkataa turan maalis waan hin jirre giddumaan fuutanii Oromoodha jechuun qaanfattu yaa Abiyoot harmeen keetis Abiyootitti sii moggaafte maqaa kee tizitaan kayyaayaa dhiisaati kana qoradhaati irra gahaa nuti waan dhugaa sinitti himna bar nuti dhugaarra deemne harmee namaa giddiin naqxanii akkana jedhi yookiin ilma kan kee mana kan kee barbadeessina gurbaan kan kee hirriba nu dhowweera jettanii sodaachiftanii harmee yaayaa dubbachiisuun hin danda'amu garuu Oromummaa namarraa mulquun yaaya qabsoo yaayaa nama qeerroo dhukaasa Jawaar lammaffaadha bar kanaafiyyuu yaayaa ija keenya jenne qaroo ija godhanne hirriba sin dhowwe qeerroo karaa argisiisaa jira bakka jawwee bu'e Jawaariin hiineetiyyuu aangoo keenya dheereffanna yoo Jawaariin hiine kan akka isaatti ibidda nutti shiidu hin jiru jettan yaayaan asii gadi isinitti dhufe Abdoo Qaadiitti isinitti dhufe hayyoota keenyatti isinitti mudde kun jimmaan bakkaan bo'oo jimmaan qofaa miti Oromoo yoo bakkaan bo'oo namni akkamitti abiyyiin arrabsa paartii jara nugusoች የንጉስ ልጆች አመዳሞች ሼሪ godhiitii biraan ga'i viidiyoo kana kukkuti eddee dhugaa waahii namichi maqaa sana barreessaa warri beektan ganaa xiqqaatu si warri IPP maqaa ababbaa Abiyoot lubbuun jira amma deen mirmaraa goone abbaan isaa inni dhugumaa kun akkasa ta'e adda baasuu qabna sila aangoorraa gaafa bu'e giddiidhaan abbaan isaa qulqulleeffamee intiniitti dhiyeeffama waan ta'eef Abiyyi wallaahi warabbal kaaba Abiyyi sin dhiyeefnu aangoorraa buutee jirti hiriyaan koo tokko manaama ajaa'ibaa argeedha Abiyyi kunoo abjuu har'a qeerroon isa laamshessite tuyyuu fidee itti argisiise manaamni isaa takkaa soba ta'e hin beeku kunoo dulloomee akkanatti gaabii maratee huqqataa dullacha ta'e jechuudha maal jechuudha gaafa hiikamu kabbaadnu manaamichi dadhabee jira aangoo isaa inni ittiin dhaaddatu hundi laamshee jechuudha qeerroon qanii tokkotti isa laamshessite kufe zeero Abiyoot kaasa'uun abdii illee bira dhaqee innis majiirra jilbeenfatee dhagaa daakuu yookiin fannifamuudha waan har'a Oromoo irratti hojjete yaaboo qaaraa nyaachifna achi keessa ol galchine ilma haadha jala abdussee waa qoratee gadi baasa iccitii Abiyoot dhuguma sii biqiltuu dhaabuu biqiltuu magariisa jedhe hudduu bana laa ilaaha illa inni dhugaadha qaaraa kuntaalaan geessinaaf taa'ee wajjin manidhaa keessatti nyaatanu gaafa aangantiniidhaan baalagee biqiltuu jedha akka waan biqiltuun hudduu intini jedhe maal mootiin gowwaan alan gadi bu'eetuma nama dhuunfaa tokko irratti dookumantarii hojjechiisuu jammare a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim muxaaxishii dhaabaa ture malee sukkaar dinnichi ina gadaa ture otu hojiinsaa waan akkasii kana waan akka baxaaxisii waan akka intinii kana dhaabuu ture gatii boolloo qotuu jaallatu kaameera akkanidha boolloo qota magariisni hudduu kee akaa'u waslaata ati kan eenyu akka taate kan of hin beekne gabbaatee ani abbaan kooti saati kooti Oromoodhe gaafa noobeelii fudhattu gaafa siin akkasitti addunyaa irratti hintiniettu teessee ilkaan 32 bakkee keesse jedhaan turre ati Abiyoot engadde OBN irra miidiyaa boqqolloo irra dhufte eenyuun shawwaduuf ummanni keenya qaroome si hoolaa kooti Geetaachoo Asaffaa baataa ture miti ummanni Oromoo tarii ati kooti Asaffaa Geetaachoo Asaffaa baachuurraa gabrummaa jalaa bahuun waan Oromoon bilisoome yookiin sitti fakkaachuu danda'a Oromoo yoomuun bilisoome an dhugaa jirtu siima Abiyoot kaasa'uun ilma camadaa laa ilaaha illallah yaayaan bar goota kanaaf nuti isa jaallanna an yaayaadha har'aan booda yaayaa jechuun abdussee jechuun yaayaadha wanta addaan nu baasu hin jiru walaamoon afaan Oromootiif maqaa sheekaa dawriin uffachuun sheeka naman godhu hareeda dheereffatanii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh innal qaalaan siyaa qabu boo marqa eessaa nutti dhufe gurbaa way ijoollee keenya
way ijoollee keenya jala yaati anummoo wantin ilmaan oromootiif dhaam ajandaa akkana irraan fudhatina ajandaa nu uumtee yaada keenya qabsoo amma jalqabne irraa nu kufachiisuu barbaadu tuffadhaa tuffatamteetti bilxiginnaan sichuu tuffadhaa bira darbaa tuffadhaa bira darbaa ajandaa siin xixiqqoo akkanaa hoolatii gadi baaftee yaa coftu hin dhagayina Dr. Abdusee Balalo Kakairo Igarmal Yona kan kooti sintini dha jiru ga bakka Dema Abdusee mo mal gotu kafa gotu kafarra yudur fazari Abdusee kitaba qaraase suudhaaf haje Jedani erto jettu kan Abdusee tis dhaqaati yookiin kafa yookiin sidaamana godha sila wajin IPP kana bar namni bicuusi sinitti muddinaan wajin keessan kana deema kamera fudhaati dhaqaati ga intini poolisoota lamman tokko fudhadhaa deemaati sodaachisaati viidiyoo waraabsisa eessarraa dhuftanii dur jennaani egaa abbaa kan koo akkana ture kafaa intiniirraa kanuma fiddanii kana Abduseetis qabannee dhufnee jirra akkuma Yaayaa Bashiir gadi bahe jettaniitiyyuu miidiyaarra ooffattu hoolonni gowwaa namni isinirraa fudhatu hin jiru illaa nama akkana gadi bu'etu waa'ee biyya bulchaa dubbataa rabbii aadi nama kanaatu biyya bulchaa nama gadi bu'ee nama dhuunfaa irratti dookumantarii hojjetee oromummaa namarraa mul'u mee waggaa kana dhaqaati feesbuukii Umar Xaahir Kaamil Mahammad moo maal jedhanu har'a IPP isa balaa ta'e hudduu kana wawwaxxaree deemu gaafanni IPP deeggaru goota keenya gootni goota dhala gootni goota dhalchite harmeen gootaa gootuma jedhee Yaayaa asirratti baataa ture sababanni har'a mootummaa kana qeeqa qofaaf irraa murqame way IPP hoj way IPP hoj way Allahu akbar biltigina la'natullah alayka ya biltigina ya naftigina la'natullah alaykum ya shuka shonkorana gadu ture bo abiyot shonkora kana dhaaba bollo gadi qote ya abiyot ka sawun camada abiyot sima abiyot liqa qeeroon sitti kaatee jirti ati dookumantarii akkana yaa caatu namni si dhaga'u hin jiru liqa huxaa ka oromiyaa ውስጥ ሶስት ጊዜ ጮኸ ሁጣ ከ4 ኪሎ ቡቄ ያጠጋ ጀራ አካ ሆለታሳ ደውሮታ ጀራ ከሽሩቤቲ አጀንዳን ኡፌራ akka waan haaraa icciti Yaayaa Bashiir baga gammaddan duraanuu sinitti maasurra jedhagaa gurbaan adda itaasun goommaan abdishaa cululleen fooliyoon sun immoo baate duraanuu sinitti himneerraa nuti Yaayaa Bashiir guraageedha jedhanii harmeensaa achumaan biliilleen hidhiisa asii ka'e gibeen naqee bishaan gosku sana fiddee aftii biliillee dhufti Yaayaa Bashiir alhamdulillaahi rabbil aalamiin ijoolleen keenya jetti warri dawroo walitti dachaati nuti ijoolleen sanyii mootii jala dhaabbanna tokkittiin Abdusoo dawroota kuma afaan qabachiisuu danda'a tokkitti Abduseer kan baatanu dhugaa qabna dhugaan qabsoofna ni injifanna waan ta'eef Yaayaa Bashiir har'as Oromoo Boris Oromoo qabsaa ilma Oromoo gameessa namaa qaroo ilma Oromooti Yaayaa Bashiir hooletiin dawroon akka keessanii maqaa nu balleessuudhaan diraamaa waan hin jirreen mut jettee ilmi kaasa'uun ajandaa kana sinitti kennee jennaan isin hirkaan fudhannu nuti yaa ilmaan kaasa'uun hundi keessan Oromoon qulqulluun Yaayaa pirofaalii godhatanii IPP garaa gubdu akka isaa wajjin jirtu har'aan booda namni 2,200 kun 1,300 kun Yaayaa Bashiir deemi pirofaalii kee wadhu goota ija barbadaa akkas hundi kee ijoolleen sanyii mootii warri Oromummaa dhugaa qabdu dawroota kana afaan qabachiisi dawroota kana afaan naa qabachiisi Yaayaa ilma sabaa ያ ነፍጥኞች ወይ አብዱሴን ዶክቲን ይርበሲን ዳዋን ስሪን ጀኔ ነርካም ባተኑ አማ አብዲሻ ፎሊዮ ሰነ ፈይቱዩ ያ በሺር ረተ ጀንዳ ቆርቴ ጋፈ ዱበቱ ቃኝምቲ ጉርባ ሹሩቤ አደኢታ አዳ ፎል እንትኒሱን ጎማን ገበሄ ኩናጋ ላፕቶፕ ጩፋ ወይ ቀበቴ ዱፋ ቀብሳዳ በቃ ጋፈ እንዲገለኝን ላፕቶፕ የርካ ሰረከበዳል ላፕቶፕ ጩፋ ሰን ብሊሌን ገልቴ እንትኒ ረቴ ግዲያር ቃፉቱ ማሊፍ ቀብሶ
way ijoollee keenya way abdu seekhiyya Kero Media Network. Subscribe, share, like, nu goda galatoma.